Egaa duraan dursee akka hunda dandeenyu godhee kanas hin ga'e Waaqayyoo haadha isaa wajjin galatoomuu jenna. Har'a kanasitti walitti nu qabee akka odaa keenya ta'ee kan walitti nu qabee Hacaaluu Hundeessaati. Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa awwaardii Hacaaluu Hundeessaa qopheessee har'a ibsa kennuudhaaf asitti argamna. Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa hundeeffamee waggaa tokkoffaa isaarratti akkuma beekamu waggaa har'aa awwaardiidhaan jalqabeera. Waggaa kana keessa immoo hojiiwwan guddaadha jedhamee yaadamu kan bishaanii baaseera. Kanatti aansuudhaan immoo amma waggaa sadaffaa isaarratti awwaardii isaa yeroo lammaffaa marsaa lammaffaa isaa har'a ibsa isinii kennuudhaaf asitti dhiyaanne jechuudha. Ibsa bal'aadhaaf koreen awwaardii waan jiraniif isaan isinii ibsu. Ani akka galuumsaatti isinii ibsaa jira jechuudha. Tole, baga nagaan dhuftanii akkuma adda kiyyaan kaaste kan nuti irra walitti qabamneef dhimma badhaasa Hacaaluu Hundeessaa marsaa lammaffaatii fi gaazexni badhaasa Hacaaluu Hundeessaa faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaatiin qophaa'ee waggaa waggaadhaan industirii muuziqaa jajjabeessuudhaaf kan gaggeeffamudha. Badhaasni kun egaa ashaaraa Hacaaluu Hundeessaa yeroo lubbuun jirutti industirii muuziqaa keessatti kaa'ee akka inni itti taasisuudhaaf kan qophaa'udha. Inni kan biraan weellistoota haaraa jajjabeessuu fi hojiilee aartii muuziqaa adda addaaf akkasumas ogeessota hojicha duuba jiran immoo jajjabeessuudhaaf beekamtii kennuudhaaf kan inni qophaa'u. Egaa waxabajjii 29 bara 2022 jechuun bara darbe waggaa darbe kan inni eegale tokkoffaan isaa. Lammaffaan immoo baruma kana waxabajjii 29 bara 2023 kan inni dhiyaatu. Yaadrimeen badhaasa aartii hojiilee aartii gaggaarii fi ogeessota hojii aartii jajjabeessuu qooda olaanaa qabaachuun isaa hundi keenya iyyuu beekna waldamaan falmisiisu jechuudha. Hojii industirii aartii muuziqaaf immoo badhaasni bu'uura guddaa qaba. Akkuma addunyaattis wantoota hedduu kaasuu dandeenya. Badhaasni Hacaaluu Hundeessaa bara kanaas kan bara darbeerraa hedduu kan fooyyee fi gosoota hedduu kan hammate yoo ta'u, qabiyyeewwan ogummaa bal'aa irratti kan inni xiyyeeffanne ogummaawwan gama muuziqaatiin jiran jechuudha. Sadarkaa waraabbii muuziqaa biyyaalessaa fi addunyaalessaa keessatti fooyya'insa argamsiisu kaayyeffatee guddinaa fi qulqullina industirii muuziqaa Oromoo gara gulantaa itti aanutti ol butuun galma taasifachuudhaan faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa ogeessota ogummaa aartii gurmeessuudhaan koree amaanaa jechuun immoo independent trustee board kan jedhamu hundeessee qophii badhaasa Hacaaluudhaaf galteewwan kan ta'an wantoota garaagaraa piroosesii hedduu taasisaati kan inni ture. Waggaa tokko oliif qorannoo erga taasisaa ture boodadha kan gara uummataatti deebi'amee ba'ame jechuudha. Badhaasni Hacaaluu Hundeessaa bara darbee gosoota ogummaa muuziqaa 10 irratti kan inni xiyyeeffate kennaa ture. Bu'aa amma garuu bu'aa qorannoo ogeessota irratti hundaa'uudhaan gara gosoota badhaasa 10 irraa gara 12tti ol guddiseeti kan jiru. Dameeleen jijjiiran kun gosoota badhaasaa garaagaratti qoodamu. Fakkeenyaaf gosoonni badhaasaa 9 kallattiidhumaan ogummaa waraabbii fi teeknika muuziqaa yookiin music recording art and technical proficiency irratti kan murtaa'anidha yookiin kan xiyyeeffatanidha. Gosoonni badhaasaa 3 afan immoo hojiilee dhimma ogummaa suur-sagalee, viidiyoo daayirektingii, viidiyoo editingii akkasumas immoo kiroogiraafii, traditional kiroogiraafii yookiin immoo rubbii aadaa irratti kan xiyyeeffate ta'a jechuudha. Ija ogummaa saayinsii muuziqaa fi sadarkaalee gosoota badhaasaa addunyaalessaatiin moggaasni gosoota badhaasaa Hacaaluu Hundeessaa bara kanaa bakka garaagaraatti kan inni qoodamu. Fakkeenyaaf ni jalqaba gosoota waliigalaa 3 jennee qabannee kan jiru jira. Gosoota waliigalaa 3 jechuun wantoota hundumaa kan of keessatti qabatanii jechuudha. Fakkeenyaaf tokkoffaan albeema filatamaa waggaa kanaa bara kana ni jiraata. Albeema filatamaa waggaa. Inni lammaffaan immoo wallee waggaa kan jedhamu ni jiraata. Wallee waggaa jechuun Song of the Year jedhama afaan Ingiliffaatiin. Walaloo fi yeedaloo sirboota irratti xiyyeeffateeti kan inni gaggeeffamu jechuudha. Inni sadaffaan qindeessaa muuziqaa filatamaa waggaati kan ta'u Best Composer of the Year ta'a kuni. Kan biraan gosoota badhaasaa akaakuu giddugaleessa godhatan immoo jiru. Akaakuu kan giddugaleessa godhatan immoo fakkeenyaaf weelluu aadaa filatamaa akaakuu aadaa irratti kan hundaa'e jechuudha. Weelluu ammayyaa filatamaa Best Modern Contemporary Song kan jiru jira. Inni kan biraan gosoota badhaasa koorniyaa giddugaleeffatedha.
Warri kun immoo weellistuu dubartii haaraa filatamtuu bara kana baranoo jechuudha. Best New Female Artist. Weellisaa dhiiraa filatamaa haaraa Best New Male Artist. Weellisaa dhiiraa filatamaa kun immoo generaalii jechuudha. Best Male Artist of the Year. Weellistuu dubartii filatamtuu Best Female Artist of the Year kunis generaaliidha kan ta'udha. Kanneen akka kanatti adda baafamanii jechuudha. Gosoota badhaasaa Haacaaluu Hundeessaa gama suur-sagaleetiin jiran wal qabatanii immoo viidiyoo muuziqaa filatamaa bara kana jedhamuun kan qophaa'u jira. Isa kana badhaasa isaa kan fudhatu daayirektara isaatii kan ilaalamu hojii kwaalitii hojiiwwan garaagaraa dhimma viidiyoo sanarratti xiyyeeffatudha. Gulaalaa suur-sagalee muuziqaa filatamaadha. Kun immoo Best Editing Music Video Best Music Video Editor damee jedhuun jechuudha. Inni kan biraa fi haaraa ta'ee bara kana fi yaadamee itti dabalame koreograafera filatamaa yookiin Best Traditional Choreography kan jedhamudha. Inni kun yeroo baay'ee hin baramne garuu namooti hojii kana irratti yeroo baay'ee hirmaatan namoonni maqaa isaanii sababa hin dhoofneef jajjabeeffamuuf sababa qabaniif kaayyoon badhaasa Haacaaluu kanaaf sababa qophaa'uuf koreograafera filatamaa yookiin Best Traditional Choreography jedhamuudhaan inni kunis akka qophaa'u taasifameeti kan jiru. Ulaagaalee fi hiikaa gosoota badhaasaa Haacaaluu Hundeessaa yoo ilaalle jechuudha walitti maal qabaa hiikaan isaanii maalidha isa jedhuuf immoo fakkeenyaaf badhaasa tokkoof ulaagaalee fi hiikoon gosoota dorgommii ifoomuun egaa hundi keessanii beeknu inni kun dirqama murteessaadha. Sababni isaas hojiileen hedduun qorannoo fi haala yerootiin immoo yeroodhaa gara yerootti waggaadhaa gara waggaatti wantooti haaraanis wantooti kanaan dura jiran immoo gaafa ciman jijjiiramaatti kan isaan deemanii. Fakkeenyaaf albama kan jennu nuti akka badhaasa Haacaaluutti jechuudha. Albama kan jennu fakkeenya isaa fudhan fakkeenyaaf kan akka Giraamii Awwaardii yoo fudhan yookiin immoo fakkeenya Giraamii Awwaardiitiin yoo ilaalle albama jechuun walleewwan 5 fi isaa ol kan of keessatti qabate walleewwan 5 fi isaa ol kan of keessatti qabate fi dheerina istiriimii muuziqaan sun dheerinni muuziqaan sun adeemu immoo daqiiqaa 30 ol yoo dhaggeeffatame albeema jennee waamna jechuudha. Kanaafiyyuu gosa albeemaa jalatti kanneen kana guutuu danda'an albeema ta'aniiti kan isaan dorgomanii jechuudha. Artistii haaraa kan jennu immoo akkaataa bartee jiruutiin artistii haaraa jechuun artistii reefuma gara hojiitti seene jechuudha. Akka asii achi yoo ilaalle jechuudha. Artistii haaraa jechuun garuu nuti sadarkaa qorannoo fi badhaasota gurguddootti ilaaluudhaan artistii haaraa jechuun akkas miti jennee amanna. Sababni isaas artistoonni hundi carraa si'a tokkoon beekamuu waan hin argannee fi kun immoo fakkeenyaaf namni waggaa 10 dura yookiin waggaa 5 dura weelluu macallisee hojjete ittiin hin beekamne yookiin immoo gurra uummataa bira hin geenye jiraachuu danda'a. Barana garuu dhufee waggaa 5 booda of cimsee maal jedhee yoo hojjete fakkeenyaaf artistiin sun artistii haaraa ta'a jechuudha. Maaliif normaali kanaan dura hojjeteera jennee innoo kanaan dura qaba hin jennu jechuudha akka sagantaa kanatti akka badhaasa kanaa jechuudha. Kanaaf artistii haaraa jechuun ulaagaalee armaan gadii kan guuttate ta'a. Bifuma wal qabataa ta'ee fi bifa qindaa'aa jechuudha. Tokko hojii isaa si'a tokkootiin kan hedduu beekame yookaan hojii isaa itti aanuun gurra uummataa hedduu kan seene. Hojii isaa itti aanu jechuun kanaan dura hojjeteera ta'uu danda'a jechuudha. Hojii isaa itti aanuun gurra uummataa hedduu kan seene. Hojii isaa jalqabaatiin beekamuu baatus walitti fufinsaan waggaa 5 keessatti hojiilee adda addaa kan hojjetee fi albeema tokko qofa kan hojjete waggaa 5 keessatti immoo hojii gurra namaa seenuu danda'u tokkoon kan beekame yoo ta'e inni kan biraan hojii badhaasa muuziqaa kamiyyuu kanaan dura dorgomee injifataa kan hin taane yoo ta'e nuti nama sanaan artistii haaraa yookiin immoo weellisaa haaraa jennee hojii isaa madaalleetuti ogeessotaan badhaasanaa jechuudha. Egaa daangaawwan badhaasa Haacaaluu Hundeessaa artistiin kamiyyuu hojii haaraa mataa isaatii osoo hin hojjetiin kaadhimamaa ta'uu hin danda'u. Inni lammaffaan artistiin yookiin beekamaa yookiin beekamtuu kamiyyuu hojii mataa isaa hojjetee yoo hin dhiyaatiin inni nama haaraa ta'a jechuudha akka badhaasa Haacaaluu Hundeessaatti. Egaa inni kan biraan haala murtee kennuu isaati. Haalli murtee kennuufis inni isaa piroosesii baay'ee hedduu ta'e qaxxaamureeti kan inni irra ga'e waggaa tokko ol gidduutti jechuudha.
murteessitoonni hojiiwwan ogummaa kanaa ogeessota gama sanaan professionals ta'anidha. Kan mataa isaanii irratti hirmaatu jechuudha. Dameen badhaasaa yookiin kaatagoriin tokko mataa isaatti ogeessota isa ilaallatu 5 qaba ofiisaatti. Ogeessonni kun walii isaanii hin beekanii beekuus hin qabaatanii dameelee 12 keessaa kallattiidhaan ogeessota qofa irratti kan xiyyeeffatan jechuun ogeessonni qofaa isaaniitti dhibbeentaa qabxii kennamu keessaa dhibba keessaa kennanii ragaa isaanii kan dhiyeeffatan jechuudha. Gara uummataatti kan hin baane wantoota 5dha. Gogiin immoo dameelee badhaasaa 5dha. Isaan kun viidiyoo sirbaa filatamaa, gulaalaa suur-sagalee sirbaa filatamaa, kiroogiraafii sirba filatamaa, albeemii filatamaa waggaa, akkasumas wallee waggaa filatamaa yookiin dhimma walaloo fi yeedaloo sirba filatamaa irratti isa xiyyeeffatu jechuudha. Ogeessota abbootii murtee qofaan dhibbeentaan persentii dhibbii keessaa kennameefiiti kan isaan gara xumuraatti kan isaan deeman jechuudha. Gosoonni badhaasaa warri kaan immoo persentii 90 abbootii murteen qabxiin kan kennamu yoo ta'u persentii 10 immoo uummataaf kan inni dhiyaatu ta'a. Egaa badhaasni Hacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2023 akka lakkoofsa biyya keenyaatti waxabajjii 22 bara 2015 as hoteela Skylight'tti bakka kaadhimamtoonnii fi keessummoonni hedduun waamamanitti ni gaggeeffama. Galatoomaa waan nu kabajanii dhuftaniif yookaan qabaachuu baattan kanuma irratti xumurraa Waaqayyo isin haa kabaju. Sagantaa keenya irratti wal arginu jenna. Thank you.